si galami maatii kiyyaan dhufte taanaan adellam hante aanima fi odoo taate maatii kiyyaan dhufnaan adiddaraddara. Abdi altakka hayat altakko qofa dubbadhu. Gaafa qoy geessu maal barbaade beektaa? Hayaatiin tun hagammaatti sababni isin qabamteef maali isin ibsa gootee jirti? Osoo achi bira hin gahini waan jechuu barbaadu tokkotu jira beektaa? Innis maal inni beektaa? Amma hayaatii tana maybe namni akkanumatti argee yookaan si'ii kan namni akkanumatti ilaalee yoo ati nama gaarii taate faamiliin keellee gaarii itti fakkaata yoo ati nama badaa taate faamiliin keellee badaa itti fakkaatuu danda'a. Still hayaatiin namni asirratti beeku kuni maybe maatiin hayaatiillee yookaan akkuma hayaatii kanatti fakkaatuu danda'a tariiti. Ambaayizabee dhugaa jiru yoo sitti mee hayaatiin yeroo isiin dhalattee waggaa 7 kutaa 2 baratti turraa beeka. Egalee Koko al tokko usme koi garuu wanti ani jechuu barbaade wanti ani jechuu barbaade koi ka usme jetta wanti ani jechuu barbaade maybe nama kana beekta ka qajeelchus ka jallisus rabbi maatiin yookiin akkas ta'e yookaan akkana ta'e osoo hin taane walumaa galatti kan jechuu barbaade maatiin hayaati akkaan ummata kabajamaa fi jaalatamu ummata hayyuudha hundi isaanii jechuudha. Dhugaa jiroo sitti hime ijoollee maatii warra hayaat keessa ijoollee maatii warra hayaat keessa anistiin ijoollee baratanii yuunivarsiitiin seenin baay'ee argeen beeku yoo maybe sii ta'e malee sigalee kanaafuyyuu maatiin isiillee akkasii jiran yookiin akka hayaatii kana jettanii warra akkasitti furachuu barbaadan maatiin isii uummata akkasiitii miti jechuu barbaade gabaamatti. Kiyyaa galatoomiyaati ani gabbaa'ee irraa dubbatu waa'ee maatii. Shamaruma buufnamee Oi waa angaafii qaba wakkaat. Okay usme dubbadhu. Anillee witingi seena. Qoy sheekan. Qoy sheekaa miti. Ani ni maddamtunya. Anillee Miyuutii qabadhee miti. Ana bicha nama hundinuu aneen bicha mata ragu. Ila ani waan biraan haasa'u miyuutitti hin deebi'a. Ani miira keessa illee seenu. Xuruullee fin godhu. Ani hayaatiin jaalachuu yoo kana muluu isii godhe jecha an silkiillee nama naa bitetti deebisa. Silki makanaa nama naa bite itti deebisa. Iluun naa bite iluu dambaltu naa bite itti naa deebisa. Nagaan. Ani hayaatiin jaalachuun ani bara hayaatiin obboleettiin tiyaatii jaartiin tiyaatii ollaan kee zariin kee warri kee silkiin kun wanni kiyya marti hayaatii jedhe. Har'a ani hayaatiin bar guyyaa kudhan hayaatiin ani isiif jecha yamaannin madabbaraa honyee waggaa tokko isiif jecha Yaman macawacha onye guyyaa takka ani maal jechuun jira seeta waan kiyyaan gabbayeetiin maatiin hayaatiin maatii kabajamaadha maatii hayyuudha ani hayaatiin daa'imummaarraa beeka jedhee waa'ee maatii kiyyaa dubbateef gabbayee akkas bakka dubbii faalleessaa jira maatiin sheekaa gobbaa baalagee yookaan hiyyeettiidha ilutu silkiyyuu bitee fi tunumaan qabdu jechuu barbaanneetii miti dubbiin akkasaassarissa uyyee. Ani siin jedhee bar asuma gabaabsee babeeta sabii ani daradarisi miti ani mahootaate muka sitti ani bar ani haatitiyya ila ani atellee taatu batam kan sila mod shwas qarate tanaan ki ali modo ta'e babeeta sabii ani daradarisi baamaati kiyyarraa dubbattee siin jedhe aunum laanchi yenor kure laboda fiitim laanchi no monoruan kafuudu sabiqa rabbi erka qaba ta oto ta amfuude rabbi na fuudu mana kana seera eesisaati namni maaki waan awwaataaf mutu wadhaatiif tartiiba nasaa please. Nama marti banatee akkanaa soyi. Usmeen haa dubbatu achirraan maalii yookiin naafi. Usmee gaafii waan barbaadu. Manni keeti waan ta'eef sina siraata naasusi nama caalaa. Ayat si tashannafuu kiyyaaf jecha ምንም አይገርመኝም. ሲመቱ ነው መተሸነፈኒፍ Uumatuutti nan mana baay'ee Siraataan qabu dubbadhu atus mi'ee. Okay, amma carraa daqiiqaa takka hin dubbadhaati. Isin lamaanuu dubbatanii dachaasanii jara kanneen moo'ii irra qabe. Laal tokkoffaa irratti mana siraata naasoo abdi. Yoo moo carraa namaa kennite daqiiqaa qabii namni sun carraa isaatiitti fayyadamee waan barbaade haa dubbatu. Kaasarrirra darbee moo sheekaa roobbeetii fi sheekaa gobbatii fi hayaatiin Waltarabu yoo barbaadan ofii keessanii waan barbaadan waliin jira garuu immoo faamilii walii biran ga'ina maatii waliin tukuna maatiin nama kamiitu kabajamaadha waan ta'eef
maatii sheekaa gobballee kabajamaadha. Hiyyeessa ta'ee dureessa ta'ee namni hiyyummaa fi durummaan hin madaalamu. Si galee miti namni garuu immoo namummaadhaan madaalamaa kan lammaffaa irratti maatiin utuu kabaja qaba waan ta'eef maatii keessan hin gahinaati ofii keessan immoo waan barbaadan jedha asirratti uffatallee walirraa yaasa. Si galee hanqanuma jechuu barbaade carraa nama hundarraayyuu fuudhii akkasitti taraa itti fufsiisachuu barbaade abdii. Usme hin dogongoriin. Ayaati nafuu taati. Nu maatii kenna waliin. Mila abdii waa'ee maatii natu dubbate si galee anamma maatii hayaatii waan beekuuf dubbadhe malee si galee anamma maatii sheekaa gobbaan hin beekamu. Maatii walitti wixan jirtu. Anillee ka jechuu barbaade laal usmee. Arillam usme qoy si galcha. Dubbii gabaabaa nu maatii waliin tuudhaan abisiillee maatii waliin tuinu walitti nu fuudhaan afayaatiin. Ashandaa bichaa guyyaa rabbii mara godhataa nu lilaati. Anaaf ayaati waan takkaan tuinu waliin nu fuudha. Usme qoyme ayaati dubbatu muyti godhu shoka gobbatu baddu ayaati. Deengadda gastii namaati irratti galee abbaan asii achi kontiraata lafa fuudhee maal godhee jedhee dubbate waa'ee maatii kiyyaa jechuudha. Ena sama biraazar lingarenna maanno abbaate silkiin kiyya online irraan turre isaa mana hidhaa turetti boolee geette jedhanii nama bar Addis Ababa na eeguudhaaf karaa gaheen karaa deebise ijoolleen bilbiltee fi karaa deebiste. Waa takka of hin godhini biyyoormaa. Barne abdii ani sinirraa bo dhiifa manaa godhi abdii sinirraa bo dhugumaan shawaayeedha. Dhugumaan shawaayeedha. Ishee ayaati dimbilaalati yeela taragaga miira keessan seeniniiti. Abbee maaliin ala si oofe? Kalafa kontiraata dhiisiiti ishee. Kalafa kontiraata. Warri maal jedhe seera gabbee abdii ifama wallaahi jechuun amma siif mana kan ta'e dhaggeeffachuu jira. Abdii tokkoffaa yoo namni dubbatu itti himtee jirtanatti fakkaatti nama kamiyyuu bakka maatii waliin ga'inaatii waan barbaadanaasaa waan barbaada waliin jechuu dandeessa jettee. Himaa jira bar sababa itti akka badaa aadeen si himaara nama kamiyyuu ta'e waa'ee nama kaawwanii asitti haasa'uun barbaadu sheekaa gobbaatti. Abbee aftaamii ta'e kontiraata lafa kenna. Sheekaa gobbaattu asirra malee roobsaan ijoollee baay'ee jira kan maatii kiyya waa'ee maatii kiyyaa tuqanii haasa'an gin isaanillee mataa isaaniitti hima waa'ee jaraa asitti haasa'u jedhee waa'ee sheekaa gobbaa bicha for example fudhee haasa'u jira sii galaami fakkeenya fudhee jechuudha. Maal jedhee shawaayyeen tun asii biyyaa baatee uffata madaamii uffattee minaamin qinqinii naxxan jechuun manni miidiyaa uffata madaamii kiyyaa hin beektan uffata kiyyaaf kan madaamii addaan beektamoo gaadaa madaamii keessa jirtamoo yeroo san. Maal abbaa keessanii albaa turtan waan ajandaa godhatan laayikii ittiin funaannatan sun ayidoon keera hin malakkatanyin gin beetasabee bakkul dagaagimee nagiraachuu allola sheekaa gobbaa bichaa miti namni 2001 azale jirtu taate kagastii keessa jirtu taate aalima addunyaa kana odoo taate beetasabee alit daraddaram bantin wanti namni wagaallesii galaami kana booda sheekaa gobbaa garuu gadi baatee narraa dubbattee waa'ee maatii kiyyaa dubbattee. Ati akkuma jedhan san uffata madaamii uffattee qabamte immoo dhimma biraatiif qabamte. As kutaaboo ati immoo maal haasa'u jirta habiibi. Uffata madaamii kamaaliin kaanuu fadhuanii. Bakkee jedhee bara maal taate qabamte. Ayaat bara ammaatii keetii miti siyyuun beeku. Inti kaati waan jalatti ittiin qabamte maal ayaat maal taatee maayidhaa seenti. Ani waan jalatti ammiutiin godina. Ooyi kaabboo gaafatu jira Aisha yookaan si buusan yookaan si buusataa eegaa gaafatu jira. Godin anayaati warra isiitii miti isiyyuun beeku waan jaaladha malee bar. Bakka dubbatiin nuta bari daqiiqa bas. Jazba abbaate ekko zarmanzar የሚያስተምር አባት ነው ያለኝ አንደለደ ሂሳብ wanjala itti qabamte ጃ ሰው ገስት ረስ ወጅን አርጉን ሳልፈታ ባንኪ Dhaqee harree yaabbadhee biyyaa ba'a jedhu sun akkamte. Abbeeyyee ayaatiitti ya dimbilaalati abbeeyyeessatti ne ruumin siin jedhee. Amma sirasiraata godhadhaati sheekaa qophaasile sirasiraata godhadhu. Abdi. Ayaati dhaggeeffadhu. Ayaati sillee dhiisii. Ayaati gaafii isaa dhunna deebisatu. Yoo gaafii inni si gaafatu kanaaf eeyyamamtuu taate baay'ee deebisi. Kasaniin ala dhimma maatii keetii namni maatii keetuu kun jiru namni kana dubbatu hin jiru. Anuyyuu baay'ee abbaa hayaati yeroo inni barsiisaa ta'u akkanuma beekan dhugaa jiroo sanitti. Qoy meeti laal dhagaye abdii jirulee dhageeffadhu. Tokkoffaa irratti mirgi nama kamiitu haa kabajamu. Mirga sheekaa qobballee kabajamu.
yeroo baay'ee wayitiin dubbatu carraa kennaafi yookiin immoo Carraan qabu carraa kun dubbataaf. Ani kabajaa sigal eenyu Carraa isaa bar yeroo inni fayyadamutti ilaalu wanta silaa agartee namni gaafate dhiisee waan biraa haasa'u Ana maamiyuutiin ogootarree maamiyuutiin ogootan aga yoomiin nurratti masaka. Ni haasoitaa bara haasaa dhaabaan jirtu ati. Haasaa dhaabata mana miyyaa warraa wayidalloon wanta kaasaan jiru. Adillam abdi gaafii keetii. Ayaatii bichaa carraa kennaa jirtan. Haasoitu ani si injifachuuf hin deemu war. Ani si injifachuuf namni ashandaa maa nama godhataniidha. Namni akka kun nagarii kaasaa jiru tokko hin jiru. Anani amma gaafii namni si gaafate sina siraatan deeftaati carraan sii kennama. Gaafii namni si gaafate. ni deebisa. yoo isin siraataan haasoitan siraataan isinii deebisa. Sina siraatan yaasoo si arrabsa namni si Anama arrabsa. gaafiin kiyyaa Arrabsa si jammarraasu ana dandeettee yuun arrabsitu. Ani maannum shawaayyee inni masaada baychilim. Maaliif sin jedha ani nagarin maa qaalloo macaawwatin maa qaalloo ani ila soonum mal niqam niqatillee hin qabu namallee hin kabaja namallee bootaa qaba. Nagarii nama nyaatullee alfallu Cheeka deeqa bas. anabadaan godina ka. Okay ayye. Ammiuutti irra deebi'a fuudhaa yoo barbaadan hayaatiin fuudhaa yoo barbaadan kana caalii alaa qabraatam waree gooti. Ishi ayye mutu godhadha. Okay. Ajajaan godhatan jedha yoo inni bayya gastuu yegabba. Hayaat waan biraa dhiisii gaafii Harree deebisan. abbaa margetu karaa qabee hojii ittiin dhaata. Hayaat dhagaika. Gaafii reefi naa deebisi waan si gaafadhesan. Si fayyitaa'u jiru na fakkaata. Keezii ati itti madaamii qabamuu kiyyaa maaliin ragaadha piraanki ture nagariyoo piraanki nondo. እውነቱን ነገር ነው የምትፈልጉት? Piraanki ture dubbiin qabamanii namni xayyaara seenee istoorii godhadhee waa meeqa jedhee akkamitti deebi'ee suudii keessatti deebi'ee dalagaa eegala. ማይደረግ ነገር ነው። ትኬቲን ቴበር ጅዳ ሱዲ አረቢያ አዲስ አበባ ትኬቲን ከጊዜ ደቁት ሀቢቢ ከጊዜ ደቁት ቀበሙኑ ዱብን ሶ ሜ ወላሂ ሶበየ ፍራንክ ነው ሁሉም ነገር ፍራንክ ነው። ኦኬ አማ ሶዲ ጅርታ ያት ኢላ አማሌ አናብዲ አማሌ ዊቲንጊ ሴና አማሌ አብዲ ሀጋ አማሌ አያት ሸዋይ ታስብራት ይላል Firaanki mayyoo ta'e namni miidiyaa kanarratti martuu tamassatu haqum nagarii beekuun beeka ka tamassatuun tamassata. Firaanki jettee maawuraata alnabbarabaatim. Kaisii jaalatuuf kaisii boojjaan beeytee miti amma asirratti meedaa ofii irratti goolii fi galchuun qabdu. Kaisii jaalatuuf kaisii jibbu beeytee jirti miti firaankii gootee amma maa haasuutte. Tokko si makaa ani firaaf diina kiyya adda baafatuuf tokko jazbaa si maarki. Kana bar ani bar bannaati maaluma rabbinaan qabate eeba dhiyaat maaluma. Wanni istoorii godhadhe marti eeni xayyaarri keessa seenee kabaal maal jedhe gaafa dhufu jecha ayuu warraam deebitee namni araadaa aggaxamii xaqqamal eegata xaqqamte eega xalaata keetii fi kasi jaalatu hojjaan baafatte deebitee firaankiidha jechuun hin qabdu shawaayyee ciicu jechuu qabda zimma maalatti nabbarabbish. ምንም ዝም Tamassatu qabdaa turte irratti malee. ምኑ ነው የሚመሰጠው? ዋን አልባተኒቲ amma harakaatan godhin isaa ibi. Maal gochaa deebitee ila otoo ati akkasin godhatin namni nalba'uu bar. Herrega kasi jaalatu si birmateemi ati firaankii gooteemi kasi jaalatu si birmateemi. Kasi jibbu haasa'ee miti amma ani moodii isin qabadhe maaliidha jechuun qabdu ka aga ati faaraa taate. Ani abdi Jarmanii jirtaa miti ati fuud Sheka koi. Abbaa jira mee namni biraa haasa'e jira. Abbaa jira haasa'e. Shallaltee lablaan xiyye jedhe yoo ka warqii.